Danno abulchu, gadadunno alagu, afantu kunu agur, garatu kunu agur. Fulbaana 24 bara 2012 seenaa haaraa qabsoo ilmaan Oromoo hedduun duuba kan dhufe hora Finfinneetti irreecha hora Finfinneetu iddoo dur ilmaan Galaanii fi Abbichuu loon ofii itti obaasaa turanii fi birraa barii ammoo waaqa uumaa isaaniif walitti dhufanii galata galchanitti waggoota 150 booda kabajamuuf jira. Guyyaa seenaa fi qabsoo wareegama hedduun duuba argamte kanaaf qeerroo fi qarreen Oromoo kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii fi keessattis dhalatanii guddatan nutu abbaa keessummaati jechuun qophii barbaachisu taasisaa jiru. Haaluma kanaan qeerroo fi qarreen kutaa magaalaa Araadaa warri caffee araaraa kabaja ayyaanichaaf haala kamiin miidhagsinee nagaan akka xumuramu utumnaaf marii gaggeessaniiru. Nyaata qophaa'e jechuudha. Ofii keenyaaf abbootii qabeenyaa uummata sochoofne sameen hoteelidhaa qabee kan nu ilaallatu amma masqala addabaabayii Xuqur Ambassaa darbutti dunkaanni garaagaraa dhaabbatee nyaanni dhugaatiiwwan garaagaraa uummata dhufu kanaaf ni dhiyaataa sinumatu dhiyeessaa. Irreessi nagaan kabajamee nagaan xumuramuu akka inni qabu gahee kana kan qabu immoo nama hundaas jirudha jechuudha. Poolisii Finfinnee qofaa miti, poolisii Oromiyaa qofaa miti, poolisii federaalaa qofaa miti. Isaan akkuma jiranitti hojii isaanii haa hojjetanii qaamni nageenyaa akkuma jirutti hojii isaa hojjeta. Oromoon as jiru garuu qaama nageenyaa sana caalaa bakki sun bakka nagaa ta'ee bishaan taanaan midhaan taanaan namni akkaataa argachuu danda'u irratti hojjechuu qabna jechuudha. Marii isaanii kanaanis ayyaanni irreechaa hora Finfinnee kun ayyaana irreechaa qabsoon dhufe ta'uu beekuun Finfinnee magaalaa guddoo biyyattii fi kan naannoo Oromiyaa ta'uu irra darbee teessoo gamtaa Afrikaa fi imbaasiiwwan biyyoota addunyaa hedduu taatee jirtu keessatti maalummaa duudhaa fi aadaa Oromoo miidhagsanii agarsiisuuf hunduu hireessaa ba'uu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. Uummata keenya gola Oromiyaa hundarraa dhufan hunda simannee akka isaan mana isaanii dhufanitti akka itti dhagamu gochuu qabna.